Hattam jirtu nagaa keessanii baga nagaan dhuftanii gara chaanalii koo. Egaa har'a kan hojjennu ittoo lukkuu kana fakkaatu bareedaasaa hojjenna jechuudha. Amma gara jiru isaatti deema nu hordofa. Egaa akka argitanitti asirratti wanta na barbaachisu qopheessee dhiyeesseera. Egaa kan na barbaachisu shunkurtaa gosa lamaan qopheessee lamaanuu wal makeetanii fayyadama. Isa diimaas isa adiis. Egaa inni adiin ayinataa lama qaba. Sweet onion fi yellow onion kan jedhamu qabu. Ani isa yellow onion isa jedhuun fayyadamee berbereen fayyadama. Akkasumas gaanii dhadhaadhaan duwwaan hojjedha. Dhadhaa baay'isee na barbaachisa. Isanan fayyadama. Kororimaa yookiin oogiyoo inni na barbaachisa. Mekeleshaan na barbaachisa. Akkasumas ashaboon na barbaachisa. Egaa indaaqqoo akkuma biyya qaleen qopheessaa. Kanaaf egaa ayinataa ishee akkasii bitee egaa naannootiin ani jiraadhutti hin argamti. Whole food kan jedhamu suuqii sana keessa argamti. Baay'ee xixinnoodha. Akka biyyaa fakkaatte egaa isa nan ballata. Egaa amma shunkurtaa mashiniidhaan nan daakaa. Egaa baay'een daakuni maaliif baay'ee yoon daakee si'een bisheessu bishaan baay'ee wanta baasuu fi badaa hin daakuni. Akkuma harkaan murame akka fakkaatutti akkasiin godhaa. Jelammoo yoo miliqee yoo jiraate immoo isa immoo gad baasetanii nan murmuraa jechuudha. Amma akka argitanitti kunooti egaa bireddistii guutee jira. Egaa amma kun sirriitti bishaatee amma gadi galee bishaansa xuuxee akka daalacha amma fakkaatutti egaa nan bisheessaan. Egaa waxii yookiin ittoo lukkuu kan mi'eessu shunkurtii isaa sirriitti yoo bisheessitanidha. Kanaaf yeroo fudhataa gara sa'aatii 3 na jalaa fudhatee garuu obsaanii nan bisheessaa akka argitanitti chochochoosaa nan bisheessaa jechuudha. Egaa akkasumas warra jalqaba dhuftanii yoo jiraattanii egaa subscribe akka gootanii kabajaan isiniin gaafadhaa. Subscribe erga gootanii booddee immoo mallattoo ishee notificationii xuxxanii isa oolettu xuxxanii viidiyoo haaraa isin gadhiisu akka dafee isinitti qaqqabu gochuu hin dandeessu. Egaa akkasiin isiniin jedhetti sa'aatii 3 na jalaa fudhatee kunoo sa'aatii 3 booddee waa tokkotu hin naqini. Kunooti kalariin isaa bifni isaa iyyuu geeddaramee bishaan isaa xuuxeera. Amma egaa berbereettan naqaa. Egaa shunkurtaan hin fayyadame shunkurtaa gurguddaa gara 20ti. Berberee immoo kubbaayyaa 3 naqee. Egaa safara isaa isinitti muufanii malee egaa isin akka maatii keessanitti akkaataa ayinataa berberee keessanii berbereen tokko adiidha. Berbereen tokko diimaadha. Kanaaf egaa safaruma isaanii hin fayyadame isinitti muufa malee egaa isin si hojjettanii akkaataa maatii keessanii baay'ina maatii keessanii hojjettu akkuma fedhii keessanii hojjettu jechuudha. Egaa amma akka argitanitti berberee kootti naqee egaa ilaalaan jira diimina isaa ilaalaan jira. Egaa yoo na hanqate nan dabala garuu waluma galatti kubbaayyaa 3 berberee kubbaayyaa 3 tan naqe. Egaa waa tokkotu naqiin dura egaa berbereettan dabala jechuudha. Egaa nyaata kan qopheessinu akkaataa nunumatti guddannedha. Kanaaf egaa ani akkaataan guddadheetti mana keenyatti indaaqqoonis hojjetamu zayitiin xabittiin jedhu. Waa tokkotti hin galu dhadhaadhaan duwwaa hojjetama. Dhadhaa bareechisnee baqsinaa. Innaa maaliifidha dhadhaan isaa yoo badee ittoon isaas hin bada. Maaliifi foolii yookiin fleevarii dhadhaa hin fudhata waxiinii. Kanaaf dhadhaan keessanii gaarii ta'ee baquu qaba yoo dhadhaadhaan duwwaa hojjettu taanaanii. Innaa akkasii kunooti gamma sukkuumaan jira waa tokkotti hin naqne amma yoona xinnoo ishee berbereesaa xinnoo ishee
shunkurtaa wajjin xinnoo ishee nan bisheessa. Amma gaamaalitti naqee qullubbii adii fi jinjibila kan walitti makamee daakiin qabaa qopheesseen qabaa isa fal'aana shorbaa 4 naqe ni mi'eessa. Egaa ni baay'iseen hojjechaa jira. Egaa indaaqqoon egaa baay'ee egaa chochosuun nurra jira. Itoo harka keenya hin kaasiin maaliif jalli isaa dafee qabataannaa jalli isaa yoo dafee isin jalaa qabate ittoo balleessaa. Kanaaf dhagaa harka koo badaa hin amanuuni dafee dafeetanii chochosaan jira. Amma egaa barbaree akkas xinnoo ishee ergan bisheessee booddee dhadhaattan godhaa. Namni tokko egaa na gaafatu dhadhaadhaan duwwaa akkamitti hojjettaa hin gubatu naan jettu namni naan jedhu jiru namni akkas naan jedhee jira. Kanaaf egaa isinittan himaa dhadhaanii si'ee baqsinu pure faatii isaa keessaa baasna yookiin dhadhaa qulqulluu keessaa baasna wanta ta'eefi akka ibidda danda'u ta'a isa booddee erga dhadhaan baqee fi dhadhaa addaadnuuni yoo ibiddarra keenye dhadhaan inni baqee ibidda danda'a dhadhaan addaannuun garuu ibidda hin danda'u. Kanaafi rakkoon qabu bara durii zayitiyyuun beekanii akkaataa konkonatti manitti zayitiin kan dhufe xaaliyaanii booddeedha jedhanii natti himaniiru. Kanaaf dhadhaadhaan duwwaa hojjetu bara duriitii. Kanaaf akkuma sanatti hojjedhaa anis akkaataan guddadhee dhadhaadhaan duwwaa hojjetama. Akkuma sana qopheessaan jira. Egaa amma egaa maal gochuun jalqaba egaa erga dhadhaatti naqee booddee xinnoo ishee bisheessee egaa bishaan xab gochaa egaa dhadhaa xabitti gochaa nan bisheessaanii. Egaa indaaqqoon qolleetii isaa irratti egaa kan baay'ee intina jechuun kan nurra jiru ilaalchi kan mi'eessu qolleetii isaa wanta ta'eefi gaarii goonee qolleetii isaa qopheessuu qabna. Egaa amma kororiimaatti naqee yookiin oogiyoo isatti naqee hawaajii indaaqqoo yookiin hawaajii qolleetiin jira kan abusudaa gurraacha yookiin gurraattiidhaan kan hojjetamu xiqur azmuud isaan kan hojjetamu jira kan qophaa'u. Akka carraa ta'ee mana keessa hin qabu fixeeraa hin qopheessine egaa yeroo kan isin qopheessu viidiyoo hojjedhee isiniin fida. Garuu inni hin jiru taanas oogiyootti naqachuu dandeenya rakkinni hin jiru. Kunooti gamma qolleetiin isaa sirriitti egaa bishaatee argaa baay'ee gaarii ta'eera. Egaa ani akka biyyatti hojjetnutti egaa amma billitii indaaqqoo hittan naqu. Maaliif indaaqqoon biyya kanaa cooma baay'ee qabdi. Kanaaf ovenii keessan gashaa. Kanaaf amma bishaan itti naqaa. Bishaan itti naqeetanii akka chikchikuunan dhiisaanii egaa asirratti egaa eeggachuu qabna. Bishaan baay'ee itti naquun nurra hin jiru. Bishaan baay'ee itti naqnee midhaanichi nu jalaa baduu danda'a. Maaliif amma inni chikchikee amma bishaan isaa fixatutti mi'aan waxiin baduu danda'a. Kanaaf bituun baay'isiin naqachuu qabna. Amma akka chikchikuu nan dhiisaanii. Kunooti indaaqqoo silaa akkas egaa cicciree iddoo 12tti murmuree fideera. Egaa akka sila isiniin jedhetti akka biyyaa xixinnoodha egaa indaaqqoo bakka ani jiraadhutti indaaqqoon yookiin lukkuun gurguddaadha baay'ee.
Nashi Cornish hen kuni baay'ee xixinnoodha. Amma maalan godhee ovenii 400 irratti ho'iseetanii achi keessa daqiiqaa 20dhaa fi nan bisheessa jechuudha. Lukkuu ituu waxii keessa tunnaqin. Kunooti ovenii keessa baaseetanii kunoo akka argitanii daqiiqaa 20dhaa fi bisheesseen qabala. Bishaan baay'ee baastetti bishaan kana yommuu waxii keenya keessa yoo gashine waxii keenya jalaa dhaqee qallisaa plus immoo cooma qabdii siniin jedheera miti cooma ishee gaa qulqulleesseera garuu keessaanii hin dhabamu. Kanaaf inni iyyuu baqee hin ba'a. Si bisheessinus baay'ee nu jalaa hin bukaa'u. Kanaaf egaa amma irraa funaaneetanii gaawa ittoo koo keessa nan naqaa. Isa booddee indaaqqoo biliitii ergatti naqee booddee badaasin bisheessu maaliif ovenii keessatti wanta bishaatee fi daqiiqaa 20 daqiiqaa 25 amma 30tti duwwaa akka jikjikuun nan dhiisaanii isa booddee nan baasaanii jechuudha. Amma gaa mekeleshaatti naqaa. Egaa indaaqqoo kanii nu mi'eessu mekeleshaadha. Kanaaf mekeleshaatti naqee fal'aana shoorbaa tokkotti naqee kunuula argaa ittoon isaa bareedaa ta'eera. Fooliin isaa egaa mana guuteera. Egaa hordoftoota koo amantoota kiristaanaa faasikaadhaa fi baga geessanii siniin jedha. Du'aa ka'uu gooftaa Yesuus baga geessanii. Egaa amma maalan godhaa hanqaaquu yookiin buuphaa yookiin killee akkas affeelee babbaqaqsee ittan godhaa. Wajjin immoo haa jikjiku indaaqqoonii yookiin hanqaaquun foolii waxii haa fudhatu. Egaa wanta nu hordoftanii fi hedduu galatoomaa. Kunooti xumeeraa kana fakkaataa baay'ee gaarii ta'eera. Egaan jaallattu jedheen abdadhaa. Jaallattan immoo nama gara biraaf hin fayyadattanii sheerii naa godhaa. Viidiyoo itti aanutti immoo ammoo laa garruutti ulfaadhaa siniin jedhaa.